Telegiraama irratti namoonni gruupiiwwan adda addaa kan isin hin barbaannetti isin makanii isin rakkisaa jiru taanaan akkasuma bilbila keessan telegiraama irraa fuudhanii bilbilanii yoo biizii isin godhan akkaawuntii keessan yoo isin jalaa haak godhan furmaanni isaa maali? Viidiyoo irraa keessatti rakkoolee kanaa fi kan kana fakkaatan baay'ee irratti furmaata isaa isin qabadhee dhufeen jira. Seetingii telegiraamaa ja'a kan isin ammuma sirreeffachuu qabdaniin isin agarsiisa. Nageenya isin dagannee ashama harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoonni YouTube chaanalee Jundii Teek. An Jundii Yusufiin jedhama. Barsiisaa Yuunivarsiitii Odaa Bultumii. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube kanaa dhuftan YouTubein kun YouTube barnootaati waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaa isiniin jechaa asumaaniin gara viidiyootti isin dabarsaa. Let's go. Egaa viidiyoo kana keessatti seetingii telegiraamaa ja'a kan isin ammumaan tana sirreeffachuu qabdaniin isinii qabadhee dhufee jira. Seetingiiwwan kana sirreessuun akkaawuntiin keessan akka haaq isin jalaa hin godhamne godha. Akkaawuntii keessan akka namni iddoo adda addaatti isin jalaa hin seenne godha. Mee garuma telegiraamaa deemnee seetingiiwwan kana akkaataa itti sirreessinu tokko tokkoon isin agarsiisaa jechuudha. Kanaaf seetingiiwwan kana sirreessuudhaaf gara telegiraamaa seennaa jechuudha. Jalqaba gara telegiraamaa seennaa. Gara aappii telegiraamaa haala kanaan erga seennee booda tuqaa sadeen gara bitaa jirtu kanarra gattuqannaa. Sarara sadeen gara bitaa jiru kanarra gattuqachuudhaan haala kanaan isiniif fida jechuudha. As keessaa setting kan jedhu kanarra gattuqannaa jechuudha. Setting kan jedhu irra gattuqannaa. Setting kan jedhu yeroo gattuqannu gara settingii kanaa nu fida. Akka agartan kanatti privacy and security kan jedhu kanaatu jira. Privacy and security kan jedhu kanarra gattuqannaa jechuudha. Privacy and security kan jedhu yeroo gattuqannu haala agartan kanaan gara fuula kanaa isin dabarsa. Settingiiwwan isin barsiisuu deemu tokko tokkoon fuula kanarratti waan argamaniif fuula kanarraa tokko tokkoon isin agarsiisaa jechuudha. Egaa amma garuma settingiiwwan sanii seennaa. Tokkoffaa lakkoofsa bilbilaa keessan namni kamiyyuu akkaawuntii keessanirraa akka hin fudhanne yookaan ammoo akka hin arganne gochuudhaaf phone number kan jedhu kanarra gattuqannaa. Akkuma agartan kana phone number kan jedhutu jira. Phone number kan jedhu kanarra gattuqannaa jechuudha. Phone number kan jedhu yeroo gattuqannu who can see my phone number kan jedhutu nu dhufa. Optiona sadii qaba yookaan filannoo sadiitu nu jira. Filannoon jalqabaa everybody kan jedhutu jira. Namni hundinuu lakkoofsa keessan akka argu godhuu barbaadan everybody kan jedhu kanarra gattuqitanii. Filannoon lammaffaa my contacts kan jedhu kanaatu jira. Namoonni kontaaktii keessan ta'an qoftiin lakkoofsa bilbilaa keessan akkaawuntii telegiraamaa irratti akka argan yoo barbaadan my contact kan jedhu kanarra gattuqattanii filannoo kana filattanii jechuudha. Filannoon inni sadaffaa nobody kan jedhutu jira. Nobody jechuun namni tokkollee nuu lakkoofsa bilbilaa keessan profaayila telegiraamaa keessan irratti akka hin argine yoo barbaadan nobody kan jedhu kanarra gattuqattanii jechuudha. Kanaafuu nobody yoo gattuqattan namni tokkollee nuu lakkoofsa bilbilaa keessan arguu hin danda'u. Lakkoofsa bilbilaa keessan hide gootanii jirtanii jechuudha telegiraama irratti. Kanaaf filannoowwan sadeen kana keessaa kan isinitti tole isiniitu keessaa filataa jechuudha. Kan isinitti tole isiniitu keessaa filataa. Lakkoofsi bilbilaa keessan tasumaa akka telegiraama irratti hin argamne yoo barbaadan nobody kan jedhu kanarra gattuqattanii jechuudha. Akkasuma ammas akkuma agartan kana gara jalaa kana exceptionitu jira. Exception jechuun fakkeenyaaf nobody irra keessanii gara gubbaatti optiona sadeen keessaa nobody gubbaa keessanii nobody jechuun namni tokkollee nu akka hin arganne lakkoofsa kiyya akka hin argine kan jedhu kanarra keessanii ergasii namoota tokko tokko ammoo ka keessaa hayyamuu fi barbaadan yoo qabaattan gara gadii kana always allow kan jedhu kanarra gattuqattanii namoota san itti galfachuu dandeessanii jechuudha. Namoota tokko tokko namoota isin barbaadan qoftiin namoota isin hayyamtaniif qoftiin akka lakkoofsa keessan argu yoo barbaadan asirra add exception kan jedhu kanarra gattuqattanii add exception kan jedhu gattuqachuudhaan add exception kan jedhu kanarra gattuqattanii namoota haga hayyamuu fi barbaadan yoo jiraate nama hayyamuu fi barbaadan yoo jiraate asirratti add exception kanarra gattuqattanii namoota barbaadan san itti dabalachuu dandeessanii jechuudha. Kanaaf seetingiin waa'ee lakkoofsa bilbilaatiin wal qabatu kana fakkaata. Erga seetingii asirraa sirreeffatanii booda mallattoo raayitiitu gara gubbaa kana jira. Mallattoo raayitii kanarra gattuqachuudhaan if duuba deebitanii jechuudha. Lammaffaa namoonni yoom akka isin telegiraama irra turtanii fi onlaayinii jiraachuu dhabuu keessan akka hin agarre yoo barbaadan last seen and online kan jedhu kanarra gattuqattanii jechuudha. Last seen and online irra yeroo gattuqattan seetingiin kun who can see my last seen time jedha jechuudha. Akkas jechuun yoom akka isin telegiraama irra turtan sa'aatii kam akka telegiraama seentanii baatan agarsiisa telegiraamni. Akkasuma ammoo onlaayinii yoo isin jiraattanis onlaayinii jiraachuu keessan isin agarsiisa jechuudha. Kanaaf namoonni onlaayinii akka isin jirtan akka isin agarre yoo barbaadan opshinoota sadeen kana keessaa nobody kan jedhu kanarra gattuqattanii jechuudha. Akkasumatti namoonni ammoo sa'aatii kam akka isin telegiraama irra seentanii turtan fakkeenyaaf daqiiqaa 30 dura daqiiqaa 10 dura ta'uu danda'a. Sa'aatii kam akka isin telegiraama irra seentanii turtan akka hin agarre yoo barbaadan nobody irra gattuqattanii jechuudha. Kanaaf asirraas opshinoota sadiitu jira. Everybody irra yoo tuqxan namni kamiyyuu telegiraama irra seenuu keessan ni argaa. Akkasuma ammoo onlaayinii jiraachuu keessan ni argaa jechuudha. My contact irra yoo tuqxan kontaaktii keessan qofaatu telegiraama irra jiraachuu keessan isin argaa. Akkasuma ammoo nobody irra yoo keessan namni
kamiyyuu isin arguu hin danda'u jechuudha online jiraachuu keessan. So online jiraachuu keessan akka namni hin argarre yoo barbaadan nobody kaja'u kanarra gattu qattanii jechuudha. Nobody kaja'u irra gattu qattanii akkuma karee fuusan asirrattis exception kaayachuu ni dandeessanii. Fakkeenyaaf nobody irra keessanii nam tokkollee nu online jiraachuu guyyaa arguu hin barbaadu jettanii nobody irra yeroo keessan haa ta'u garuu namoota tokko keessin hayyamuuf barbaadan yoo jiraate add users kaja'u kanarra gattu qattanii gara jalaa kana asirra gattu qattanii nama tokko keessin hayyamtaniif qofa itti galfachuu ni dandeessanii jechuudha. Itti galfachuu ni dandeessan. Setting gubbaa kana isin nobody irra yoo keessan irree add user jettanii namoonni isin itti hidhatan kun online jiraachuu keessan isin arguu danda'a jechuudha. Isin arguu danda'a. Kanaafuu haala kanaan online jiraachuu dhabuu keessan akka namni isin agarre yookaan ammoo akka namni isin argu godhuu ni dandeessanii jechuudha. Sadaffaa namni Telegram irra jiru hundinuu profile photo keessan akka hin agarre yoo barbaadan profile photo kanarra gattu qattanii jechuudha. Profile photo kaja'u kanarra gattu qattanii so as keessattis optiona sadiitu isiniif dhufaa jechuudha. Profile photo keessan namni hundinuu akka argu yoo barbaadan yookaan ammoo photo isin Telegram irra kaayyatan photo isin profile irra kaayyatan namni hundinuu akka argu yoo barbaadan everybody kaja'u kanarra gattu qattanii contacting keessan qoftiin profile photo keessan akka argu yoo barbaadan ammoo my contact kaja'u kanarra gattu qattanii akkasuma ammoo nam tokkollee nu profile photo keessan akka argu yoo barbaanne nobody kaja'u kanarra gattu qattanii jechuudha. Nobody irra gattu qattan nam tokkollee nu profile photo keessan arguu hin danda'u jechuudha. Akkuma settingwwan amma duraa kana kunillee exceptionii mataa isaa danda'e qaba. Fakkeenyaaf nam tokkollee nu akka argu hin barbaadu haa ta'u ammoo namni hin hayyame nam lama yookaan nam sadii yookaan ammoo namni isin barbaadan namni hangi tokko keessan hayyamtaniif qofa akka agaraa yoo barbaadan akka profile photo keessan argan yoo barbaadan add users kaja'u kanarra gattu qattanii namoota hanga barbaadan san itti dabalatanii jechuudha. Namoota hanga barbaadan san itti dabalatanii asirraa haala kanaan namoota hanga barbaadan itti dabalachuu dandeessanii jechuudha. Okay, kanaan profile photo keessan dhoofachuu dandeessanii yookaan ammoo agarsiifachuu dandeessanii jechuudha. Sadaffaa nam tokkollee nu Telegram irraan akka gara keessan dawwalu yookaan akka gara keessan bilbilu yoo hin barbaanne calls kaja'u kanarra gattu qattanii kanaaf eenyutu Telegram irraan na bilbiluu danda'a kaja'u san jechuudha. Asirratti everybody irra yoo keessan namni hundinuu Telegram irraan isin bilbiluu danda'a jechuudha. My contacts kaja'u irra yoo keessan ammoo kontaaktii keessan qofatu Telegram irraan isin bilbiluu danda'a. Nobody irra yoo keessan nam tokkollee nu Telegram irraa isin bilbiluu danda'u jechuudha. Exceptionii kaayyachuu dandeessanii namoota isin barbaadan qoftiin akka isinitti bilbiluu yoo barbaadan add user kaja'u irra gattu qachuudhaan namoota isin bilbilu isinummaan kaayyachuu dandeessanii jechuudha. Namoota barbaadan kan isin hayyamuuf dandeessan san. Shanaffaa namni hundinuu gruuppii isin hin barbaanne keessatti akka isin hin daballe yoo barbaadan rakkoon rakkoo baay'ee cimtuudha. Fakkeenyaaf anuu jechuudha akkaawuntii kiyya keessatti osoo nan quban qabne namoonni baay'een akkanumatti gruuppii nan quban qabne gruuppii nan hin barbaanne gruuppii nan maqaa isiituun beekne keessatti ni farga jechuudha. Kanaafuu namni barbaade Telegram irraa dhufee akka gruuppii isin hin barbaanne keessatti isin hin daballe yoo barbaadan setting invite kaja'u kanarra gattu qattanii jechuudha. Shanaffaadha invite kaja'u kanarra gattu qattanii invite kaja'u irra yeroo gattu qattan who can add me jaa kanaafuu everybody irra yoo keessan abbaan barbaade Telegram irraa gruuppii isin hin barbaanne keessatti isin dabaluu danda'a. Gruuppii isin barbaadanis ta'u isin barbaanne keessatti isin dabaluu danda'a. Kanaaf everybody yoo jettanii namni hundinuu gruuppii isin dabaluu danda'a jechuudha. My contact irra yoo kaattan contact keessan kan isin Telegram irraa qabdan gruuppii isin hin barbaanne keessatti akka isin dabaluu yoo barbaadanidha. My contact irra keessanii jechuudha. Nobody irra yoo keessan ammoo nam tokkollee nu gruuppii isin hin barbaanne keessatti isin hin dabaluu. Kanaaf akka namni gruuppii isin hin barbaanne keessatti isin hin daballe yoo barbaadan nobody kaja'u kanarra kaayyattanii jechuudha. Akkuma armaan olitti dabarsine kanatti jechuudha. Kunis exceptionii qaba. Namoota hayyamtaniif yoo qabaattan namoota hayyamuuf barbaadan yoo qabaattan akkuma agartan kana gara gadii kana add users kaja'utu jira. Add users kana keessaa namoota haga hayyamuuf barbaadan irra gattu qattanii hayyamuuf ni dandeessanii jechuudha. Namoota haga tokko hayyamuuf barbaadan yoo jiraate itti dabalachuu ni dandeessanii. Waan san hin ta'in ammoo nobody irra yoo keessan irra gaariidha jechuudha. Kun akka namni invite isin hin goone yoo isin quba qabaattan malee yookaan ammoo yoo isin beektan malee isin duuba namni akkanumatti ka'ee gruuppii isin quban qabne gruuppii isin hin barbaanne gruuppii adda addaa gruuppii iskaamarii adda addaa irratti akka namni add isin hin goone yoo barbaadan setting kana keessa seentanii as keessaa nobody kanarra kaayyachuu qabdanii jechuudha. Nobody kanarra kaayyachuu qabdanii haala kanaan Telegram keessan settingii isaa sirreeffachuu qabdanii jechuudha. Jaaffaa irratti wanni isinitti himuu barbaadu maali? Yeroo tokko Telegram keenya osoo nuti quban qabne namni iddoo biraa taa'ee Telegram keenya haak nu jalaa godhee seenee nu waliin fayyadamuu danda'a. Namichi san iddoo biraa jira fakkeenyaaf akka tasaatti namni iddoo biraa irraa paaswordii keessan argatee yookaan ammoo iskaamara adda addaa ta'uu danda'a sababa adda addaatiin
password keessan argachuudhaan telegrama keessan seenanii isin waliin fayyadamaa jiraachuu danda'an jechuudha. So namni telegrama keessan isin waliin fayyadamaa jiraachuu isaa iddoo itti check goonuutu jira telegrama irraa. Iddoo itti check goonuutu jira. Mee amma iddoo san isin agarsiisaa jechuudha. Asuma keessaa osoo hin baane fuuluma kanarraa osoo hin deemne fuula kanarraa privacy and security kajaa'u kana keessaa osoo hin bahin akka agartan kana gara gadii kana device kajaa'utu jira. Device kajaa'utu jira. Amma fakkeenyaaf devicein an qabu device shaniitu jira ja. Device shaniitu jira. Kana jechuun telegrama gara telegrama kaniin an seene device shaniin jechuudha. Silkiinis ta'uu danda'a, kompiitaraan ta'uu danda'a. Amma dura gara telegramatti kaniin ittiin seene device shaniin seene jira jechuudha gara telegrama kiyya. Mee irra gattu kanneen ilaalu device kajaa'u kana. Device kajaa'u kana yeroo gattu kannu device isin kana dura ittiin seentanii jirtan isin agarsiisaa jechuudha. Isin agarsiisaa fakkeenyaaf online kaniin ammaan tana ittiin telegrama irra jiru kun akkuma agartan kana device kana jechuudha. Device jalqaba kanaanin online silkii jalqaba kanaanin online amma telegrama irra ittiin jira. Okay? Silkiin tun xiyya ta'uu ni beeka jechuudha. Amma akkaan argu kanatti silkiin tun specification isaa silkii xiyya. Kanaaf silkii xiyya ta'uu ni beeka waan ta'eef rakkoon qabu. Akkuma agartan kana ammas gara gadii kana gad deemuudhaan active sessions kajaa'utu jira. Active sessions jechuun kana dura gara telegrama seentanii akkaawuntii kanaan yookaan immoo silkii tanaan yookaan immoo kompiitara kanaan gara telegrama seentanii sign in gootanii ni jirtanii jechuudha. Keessa jira jechuudha active sessioniin kun. Telegrama keessan keessa jira. Active sessioniin kun akkuma agartan kana fakkeenyaaf device afuriitu active sessionii tahee jira nama telegrama kiyyarraa. Device afran kana kan keessan ta'uu mirkaneeffachuu qabdanii jechuudha. Kan keessan ta'uu mirkaneeffachuu qabdanii akkuma agartan kanaan devicein kun hundinuu kan kiyya. Ka jalqabaa kun silkii xiyya, ka itti aanu ammas kompiitara kiyya. Ka itti aanee jiru ammallee kompiitara kiyya desktooppiidha. Ka dhumarra jiru ammas silkii biraati jechuudha. Silkii biraa silkii xiyya. Kanaaf devicein kun hundinuu beekuu qabdan jechuudha keessan ta'uu. Keessan ta'uu beekuu qabdan. Silkii keessan ta'uu beekuu qabdan. Yoo silkii keessan hin taane, yoo takka ammoo kompiitara keessan hin taane device kana keessa ka jiru. Yoo kompiitara keessan hin taane ifirraa cufuu dandeessanii jechuudha. Ifirraa cufuu dandeessan. Fakkeenyaaf active sessionii kana keessa ka device keessan hin taane yoo jiraate nama biraatu isii waliin telegrama fayyadamaa jira jechuudha bakka biraati. Nama biraatu isin telegrama keessan keessa sign godhee jira jechuudha. Kanaafuu irra gattu gattanii yeroo irra gattu gattan haala kanaan akka isin agartan kanatti isiniif fida. Gara gadii kana diimaadhaan terminate session kajaa'utu jira jechuudha. Terminate session kajaa'utu jira. Kanaaf yoo akka irraa cufuu yoo barbaadan nama kanarraa cufuu yoo barbaadan takka ammoo device kanarraa telegrama keessan cufachuu yoo barbaadan terminate session kajaa'u kanarratti click gootanii yeroo isin terminate session irratti click gootan yeruma san telegramni keessan nama sanarraa bahaa jechuudha. Yeruma san device nama sanii keessaa bahaa namni san ganaa passwordii gaafatamaa keessaa baatanii jirtanii jechuudha. Kanaaf haala kanaan akka namni telegrama keessan haakin goone akka namni gara telegrama keessanii hin seenne godhuun ni danda'ama jechuudha. Akka namni gara telegrama keessanii hin seenne godhuun ni dandeessanii haala kanaan seetingii telegrama keessanii sirreeffachuu dandeessanii. So seetingii jahaan isinitti himee tokkoffaa lakkoofsa bilbilaa akka namni tokkollee hin agarre yoo barbaadan, lammaffaa online jiraachuu keessan akka namni agarre yoo barbaadan, sadaffaa profile footoo keessan akka namni agarre yoo barbaadan, afraffaa ammoo akka namni hundinuu isin hin bilbille telegrama irratti namni akka isin hin bilbilu murteessuu yoo barbaadan, namoota isin bilbiluu danda'an murteessuu yoo barbaadan afraffaa irratti jechuudha. Shanaffaa irratti ammoo namni hundinuu groupiitti akka isin hin daballe yoo barbaadan seetingoon sirreeffattanii isinitti himee jechuudha irraan tana. Akkasuma jaaffaa irratti ammoo eenyutu telegrama keessa na waliin jira ka jedhu eessaachee godhuu dandeenya ka jedhuun isinitti himee telegrama keessa nama isinii waliin jiru laaltanii hoggasuma ofirraa baasuu dandeessan jechuudha. Kanaaf haala kanaan telegrama keessan sirreeffachuutu isinirra jiraataan isiniin ja'a. Kanaaf gaa barnoonni koo kanarraa kana fakkaata. Warroonni hanga ammaa YouTube kanaaf maatii hin ta'e yoo jiraate subscribe gochuudhaan maatii ta'an isiniin ja'a. Viidiyoo kana ammoo like godhaa akkasuma hiriyoota keessaniif illee share godhuudhaan hiriyoonni keessan akka viidiyoo kana argan godhaan isiniin ja'a. Egaa barumsa kiyya kanarraa kana fakkaataa barumsa biraa fakkaataadhaan walitti deebinaa nagayatti.